Mee ijoolleen keenya shamarran warri mana arabaa keessa dalagdan na caqasaa walaa wanta kun isinitti himuu fedha. Mungkin irraa barumsa argachuu dandeessu silaa maal beektu naan jettu. Har'a arabaan walitti aare maaliif irratti walitti aare immoo jedha. Ani dalagaa kana yeroon dalagu isismoo maal isiniin mala maluun beeku. Ma baare Itoophiyaa dhumti muluu mala maluun beekan unan beeka. Saraatinyaa bakka biraa yoo ta'e malee. Amma mana kanatti ganama ijoollee mana barumsaa deemti hundinuu haati mana abbaan manaa hundinuu hojii isaa deema ana qofatu manatti hafa yeroon jarrii deemtee jettee amma sa'aatti rafeen isaa booda ol ka'ee manas nazzafee qadaad dalageen jira eega garuu har'a maallaan jetti qaalittii dafteen galtu asiriitti galti sawweetii liyoom naan jetti akkuma dhufte mitilki liyoom hin jedheeni shuu yaani maa taqayyar shay naan jette ishillee taqayyar hin jedheen maal qayyaramuu barbaaddeen jedheen kana bamboota qayyaruu feete moo maal feete hin jedheeni manootee naddafeeraan jedheen manni si immoo qulqulluudha nadiifa ijoolleen si gurguddoodha guyyuurraa kan nasamee naddafamaa garuu manni si nadiifa tu saraatinyaa dhabamte torbee geessi yoo xurate hin beeku malee saraatinyaa mana keessa jiraannaan qulqulluudha yaani saraatinyaa jala fiidee waa hunda funaantii waan ta'eef walumaa galatti maal isiniin jechuun barbaada ijoollee keenya Oromoo yeroo arabni gadi baate taa'a yeroo arabni dhufti hojii hojjedha amma arabni saraatinyaa Filippinii kun maal godhu beektu siisteemii dalagu Filippinii kana wajjin dalagaan tureedu yeroo arabni manaa gadi baate nyaata godhatanii nyaatanii miskiina barnu isa ganama faxara nyaanneen galgala keenya nyaata godhatanii nyaatanii jawwaala jarraa tuulaalanuu yeroo arabni dhufte barri geesse qaffaataa harkatti kaatanii hojii hojjetanuu baatanus mana keessa deemu nu garuu gowwaadha jabaannee hojii keenya finnee yoomtee nyaara galfannaa jenna ammaani asrii kanatti hojii waa hunda fixee hattaa asbaalaa gadi ba'ee gatee dhufe kooba shaayii kana danfifadheen taa'ee dhuguu jira dhuftee maallaan jetti jaalisa maandik shaynaan jette wallaahi aarii itti gubadhee maalin jedheen beektaa jaalisan keef jaalisan jedheen shuuraa rakkibiin kaameeraa filbeetiin jedheen wallaahi naarsitee nan kaameeraa rakkabiin jedheen yoo waan nashaf kaartoo hojiin hojjettu itti isa wayyaan jedheeniin malee wanti ta'a ooleen jiru jedheen an hojii koo fixeerreef dhufee gattaara sangadama ka'een jedheen waa meeqa hojjedhee tillaa jawaa hunda naddafee ramadaana dhufaara waa meeqa godhee akkasitti naarsitee isiniin jechuu kooti yeroo arabni gadi baate cal jedhaa ta'a yeroo arabni ol deebite hojjedhaa ol kaati wallaahi laasiin amma Filippiniin kun arabni gadi baatu hin ta'ani arabni ol deebitu hojii hojjetan wallaahi akka inni nama aarsu yeroo hojjetaa ol ta'e. Madaamin kiyyaa hojjechaa oolee tananii waa hunda godhee ganama ka'ee qursiis hojjedhee achiin booda immoo gaddeebi'ee rafee saniin booda ka'ee gadaa hojjedhee mana naddafee waa hunda isaa hojjedhee tanan shaayii daffadhee taa'ee madaamin koo asarii dhuftee achumaa maaf dhugdanaan jettee maaliif teessaa hojiin hin jiruudhaan jette. Ayaa haadha ormaa ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoon yaa baay'atu akkam jirtu kana obboleetti keessan nagaa guutuun qaba seensa akka nagaa naa taatan immoo abdii guutuun qaba jecha egaa hordoftoota kooyi akkuma viidiyoo jalqabaa irratti dhageessan obboleettiin keenya tokko an jiraattu Saawudi Arabiyaadha mucayyoon kun kan jiraattu Saawudi Arabiyaa keessatti innaa dhugaa ishee jette wanta baay'ee wal namni jechuun gaafa viidiyoo namaa dhageessu walirraa waa baratta amma ishiirraa iyyuu waa baradheetiin jira akkasuma immoo ani baradhee obboleewwan koo saabatan jedhee anis irratti gorsa kenne jedhee viidiyoo xiqqishuu tana isinii fidee dhufe jechuudha obboleewwan koo akka dhumaatti na hordofaa isiniin jedha egaa hordoftoota koo maal jette dhugaa akka mucayyoon kun sukkaara dhibbana galchite jette dhuguma dhugaa rabbii jechuudha arabni xiqqishuma ija ishii dura teechi tanas hin jaalattu aran bakka sa'aatuma 24 hojjechaa oolte isumaanillee ganama jaalattu natti fakkaatu dhugaa waaqayyo jechuudha inna akkuma isheen jettu iyyuu nuti dhugaa rabbii hoome hojii fixannee teenyaa jenna baqa guf jenna ganama obboroo kaanii osoo qursii keenya nyaatin dura hojii fixadhee nyaadha jenne mee ijoollee akkasitti hin jirtanii ani dhugaa gara kiyyaa dura hojii fixadhu malee nyaata nyaadhu qursii koo nyaadhu hojii fixatin jechuudha yeroo akkami sa'aatuma barbaade yoo ka'u osoo nyaata nyaadhu dura hojii san hojjedhee waan jijoo safuu fuudhee as kaakkalee waa hunda isaa jechuudha tan saniin booda nyaadha jechuudha amma mana kana kanan qulqulleesse dhugaa sin jedha osoo qursii nyaatinan
qursii ganama jaraa hojjedhee ofii koollee hojjetadhee lafa kaawwadhee garuu hin nyaanne bishaan takkittiin dhuge dhugaa waaqayyoo obboloota koo. Bishaan takkittiin dhuge. Ani immoo ganama akkuman ka'ee nyaata nyaachuu kana hin jedhu. Innaan qoy booda nyaadha dura dalagaa kana waliin gaadhe jedhee dalagaa kana mana kana hunda isaa dhiqaa oolee waa hunda isaa naddafaa oolee jabbaqa abdii sana akkuma beekamu abdii isaan kiyyanaa rafee inni rafee jennaan qoy rafu sa'aatii inni rafetti immoo danda'ee ka'ee namni osoo wanni fe'e ta'e namni qabuun hin jiru duraan gizee xiqqoo muciniitii koota tanatu qaba garuu amma immoo qabuu hin danda'amu caanis sarmu jechuudha amma guddate keessaa immoo inni bishaan jaalata waan ta'eef naas sarmu daa'ima hin beektani mana daa'imaa jechuudha. Innaa akkasitti hoddafaa oolee qulqulleessee xumuree waa hundisaa xumuradhee jedhee tanaan amma kunoo yeroo maarbaatii cufeetu hundisaa xumuree jedhe ergasii taa'ee wanda kiyya kafana keessa qiyyaradhee saniin booddee dhiqadheen illee ergasii qursii kiyya nyaadhe sa'aatii meeqatti sa'aatii asharaa nuusi immoo akkas 10 walakkaa ta'uun oola jechuudha akka Itoophiyaa sa'aatii 4 walakkaatti naannoo baatti xumuradhe jechuudha. Innaa hunduma isaa dhiqe waan ta'eef jechuudha kanan turu garuu waan dhiqeef hunda isaatu nan dhiqe waan ta'eef malee ala garuu hin dhiqne hunda isaa saalooniin bakka baay'ee jira shintibeetiin bakka 2 qofaa sadaffaa inni qoone. Innaa maala sin jechuu barbaade seetanii la hojjedhee fixee keessa nyaadha malee osoo hojjetiin nuti dura nyaannu jechuudha. Ofii kootirraayyuu nan beekaani dhugaa Itoophiyaan keenya hunduma keenyatu san mee namumti ganama nyaatanii jirtu obboroo kaatanii akkuma hirribaa kaatanii namni nyaata nyaatanii jirtan keessa Itoophiyaan keenya jechuudha. Garuu sabni biraa Filiippoononni kun ani argeera Filiippiinii wayii jechuudha yeroo wayii torbii lama akkas bira teenyee turre namsa ishee amaaroo madaamii koo ishee boqottee isaa wajjin jechuudha daadaa bira hojjette isheen. Innaa dhugaa ijoollee obboloota koo obboroo kanaan hubannoo hojjetti indoomii fa'aa hojjetatti obboroo kan namni rafaa isheen hirribaa kaanan dhiqattee qaqayyarattee kaatee kushiina ishee seentee odoo ila macarrashaa burcuqqoon akkasitti odoo karaarra jiraatee fuutu. Yoon fuutuu jeeftee waan ishee sanii hojjetattee dirqim gootee nyaattee saniin booda gara dalagaa ishee kaati. Dhugaa waaqayyoo obboloota koo hedduu takka na ajaa'iba jechuudha. Maal guu akkamitti qoonqoos nyaatteenna odoo waan feetee odoo nyaatiin ganama hin hojjedhuu naan jette. Maalidha kanan hojjedhuuf naan nyaadhu malee hojjedhaa naan jette. Ati nyaattu naan jette hin nyaadhu ani jedhee. Maaliif ani ganama sani qoonqonnaa fudhattu si naaf sin beekuuf jechuudha. Keenya kaala gowwaadha jechuudha beektee of godda'aa jirra. Innaa dhugaa kee jettee obboleettii kooyi nuti hojii malee nyaata hin jiru jechuudha nu bira hojii hojjenna jechuudha. Garuu immoo isaan jechuudha zanaafataa jedhanii hojjetu si baqa dhimma isaaniiti miti ta'anii moobaayilii isaattis goroggoru. Isaan akka keenyaa kanaa miti jechuudha. Garuu dhuguma itti yeroo isaan biraa garuu isaan akkas hundaa miti moobaayilii goroggoruun hin goroggoran gizee isaan biraa caadha. Garuu gaafa isaan gabbaani jedhanii nama nyaata fa'aa akkuma mucayyoon jettu kana hojjetatu akkasuma gootiin mucayyoon tunu jechuudha. Kana namni argisiisu jechuudha. Isaan sirriitti nyaata isaanii nyaatu garuu nuti maal akka ta'e hin beeku Itoophiyaan keenya kun akkanatti banna jechuudha. Garuu of eeggannoo godhaa dhugaa rabbi ana ofii kiyyarraa ofan eeguu hin jedhe sar maal akka ta'e hin beeku na irraa fadhas natti fakkaate waasa ittiin deemu maal dura nyaadhatan akkas godhaa hin jedhe. Cubbuudha ammoo madaamiin koo dhugaa rabbi nyaattu malee hojjetin naan jette ishee. Duraa nyaatu yoo nyaatanii hojjetan malee odoo nyaatan akkamitti hojjettan. Innaa maaliif namni Itoophiyaa keenya waanuma baranneef hunduma keenya tokko lamaa miti obboleetti koosii qofas miti hunduma Itoophiyaa keenya hundum siisteemii akkasiitti fayyadamuu beeknu jechuudha. Walumaa galatti siisteemii kana fayyadamuu beeknu akkuma mucayyoon jettu jechuudha. Isaan dhuguma isaan birjaan bichaa shuu afoo jedhu sobanii jechuudha. Garuu yoo isaan achi gadi bahanii jedhanii moobaayilii ofii gurguruu yookiin nyaata ofii hojjetatu jechuudha baqa. Garuu keenya gadi bahanan immoo taftaaf jennee hojjetan dafnee hojii waliin geenye teenyaan jechuudha. Naa sababa sanii of goddaanaa jechuudha yeroo baay'ee. Akkasii isiniin jedha turtuusa koo adaraa of eeggachaa deemaa isiniin jedha.